بويا جتو كيف قال ما أنا تو دندي أنا خارج مدلقة عشان ودي ليدونتي فكاتو ساعدي دي ما يفضل ما دولت عرفتي ريتي لكن يقول أنا يعني أما نمني ميديا خنا رتي إشي جالته ولا إني جالته كوبك أتي مو قيسان أزانا قوة موبيلات مالي أورمون اللي نكنوا بيتهم أما أني بيتي قلي وما تيجي برا جزء قلي باسابورا وان برباجي دي جزء لما تودي أنا فدي أكشتي وان كسانا شنو سنة اللي كشتي كشكونا مالي لكن مين كان أوفت أما جماعة أوكي لا كسيتي هادي لا nama dhugaa akka kooti yaa waaqa koo ati naa kanni آمين mana ati kan qabu تمو أما ماما ديبتي وان فكري كانت تنديبين فكري كان قبا سيسين جلسي كارا كنا ما قال كانوا مكاكا وانما كانت تسي أرسل سين يارا إيه أو دور الدين شوف شوف شوفي دبي كان أوفت كانوا شوفي يا ما شوفي أو دور الدين بكا racconti con kabdun kamali rakkattanii rakkattanii tu amma kana asbaata rakkotu rifeensa uffadhu ani miira fuula kana kana ilaalaa innaa sabuma yoo seeraan wal ta'e kana galaamati amma duratti wallaahi waasi hima duratti mana wayiitti si argee dhagee mana kee banattee shari'attee akkanatti jettee ila bareeddee qashtii kana taatila teettee haasoftee uummata haasofsiistee taphatta. Takkuu as hin dhufne fincaa'ista takkaa kanachiista takkaa kanachiista takkaa akkana taata takkaa akkasi godha takkaa akkansi godha. akka fadaana godhu waa'ee xiyyaachamatti dhaabe waan isin jechuu barbaade abdii culullee sitti aarii jira abdii culullee tarree ishee godhe dhugaa dubbachuuf. Dhugaa maal dubbachuuf dhugaa dubbachuuf nan as faraarayin mana biraa. Wallaahi billaahi tallaahi asraaroo miti fatishaa wallaahi waan taksitti himu. Dhiis waan abdii dhiis bokoo kana dhiis. Garuu. Wallaahi. ما شاء الله يجني الرجل تبارك الله. Rifeensa uffadhu. Sabtu nu qabatte gaa. Rifeensa uffadhu. Mee balaan buute. Faanii sinsaala jetaa garaa dhiyeeffattee na soota. Kisaan kan biroo filata. Ana fayyadamaan na soota.
Maali? Ani bara sitti himu dukkana keessaan jira. Sitti himu jechuutti hin jira. Wallahi maashaallah micaan ani siifi ilaalaa barani nama sirraa ilaalaa bara. Micaan maashaallah wallahi. Aartii bilbila narra cuftu. Anaafati obboleeyyan osoo waliin jiru. Osoo anaafati obboleeyyan qaalii waliin jiru. Ani obboleessa kiyya nama bareedaan hin fadaree. Nama bareedaan hin fadaree obboleessa kiyyaan. Maan bareedaa miti ree amala qaba. Akka shan jenne nama bareedaan hin si fadhaa. Dubartii bareedduu. Ma obboleettii yoo taate yoo fokkottuullee taate obbolummaan rakkoo qaba. Laa jechuun anan jenne kiyya keessaa dhayi. Kee barkee hin jenne keessaan dhahamu miti. Kee keessaa dhahamu miti obboleettii number 1. Number 2 haa ta'u. Number 1. Number 1. Number 2 haa ta'u. Fadu number 3 haa ta'u. Number 4 haa ta'u. Waan ishiin jechuu jiru. Koo obboleeyyan sunillee yoo malkiin isaanii waan fedhe ta'e maal rakkoo qaba obboleessa jechaan obboleessa. Warra bisee ajjeesooti. Abboomaa naa baarina. Haqaa si qaba sana. Maaltu namaa jedhu naa baara. Waan si himaa kan ta'e. Malkii hin filattu obboleeyyan obboleettiin gurraattiidhaan deemtuudhaan jedhamtu. Obboleettii tiyya kanaas noormaali obboleessa kiyya natti tolte akkanumaan si yaadannaqaa. Si hordofaa natti tolte profaayilii kee kaadha. Easy. Hordofaa miti feetan akka feetanuu wal godha. Minaa gabbaa'ini. Innaa wanni ni siin jedhe barani akka ni siin jedhe. Immoo gammachuu kiyyaatti waliin hin jenne gaddi kiyya gadda geeti gammachuun. Gammaddee raajite gammaddee. Obbolummaadhaa amma nama kanaan waliin gaafee wal baratee gammachuun. Ati gammaddee ni siin jedhaa bara ati gammaddee. Yaa. Gammachuun kee gammachuu keeti gammachuun kee gammachuu keessa walalaa. Uzurrii nama biraa yoo kun oromummaadha. Jaalala oromummaati. Nama takka nutti hin galchine. Nama takka. Profaayilii kiyya wayii arge. Takka hin galchitu ammoo booda takka. Anaas irraa bu'u wallaahi nama takka galchite. Anaatu sitti osoo jira. Nama galchuun tun sibbarti ammaa. Sibbarti. Abdii jirullee irratti ishee godhi sitti aarii jira. Wayiin keessaan dawwaliif wallaahi. Lulleeni waa'ee kee dubbata dhimma keetiif taqorqaariidha. Baandii tokko siif abdii cululleen saniif galcheettane bukoo waan bukoo haasa'u maal na fayyada. Amarra ishee godhi meerra ishee godhi dhugaa rabbi arafaat aartee jirti bakka isin aartiin taa'u jeequte wallaahi. Nama taphataa keeti inni saniif. Agul taqorqaariidha inni. Bagate. Jettiin talti. Ani yoo ati akkana taatu natti hin tolu. Akkam. Yoo akkana gadditu. Gadditu maaltu na gaddisiisen? Wai beekan singilin jira please. Maaltu na gaddisiisen? Of jajaa jirtii bichaama akka malee of jajaa jirti biyyeen. Akka malee. Akka malee of jajaa jirti. Macarrashaa of jajaa jirti. If maal godhu jirti? Of jajuu jirti namni hundi. If maal godhu jirti? Of jajuu jirti. Of jajuu jechaan bas. Afaan Oromoo seeqaa obboleessa. Afaan Oromooti. Lubbiyyeen of jajuu jirti. Maal jechuun? Of jajuu jechaan nama malee ana malee. Ana malee miti san immoo demokiraasiidha mirga keetii. Fadii akka isaan fadii fi yaanii akkasii miti. Jaalaltinii fi fadiin dirqiin taatu. Fakkeenyaaf amma yoo bol fuunee manatti wajji galle dirqiidhaan hojii buluu ni dandeessaa? Hin dandeessu.
akkasi jaalaltiin fi fadhiin dirqiin taatu bareedaa fayya dhageesse itti yaati akkasi dimokiraasiidhaan mirgaafeeti si dubbisuun danda'u si dhoowwuun danda'u fadhiin fi jaalaltiin dirqiin taatu. Okay. Wayyacha bira jirra. Kanaafati wayyacha bira jirraalee obboleettii obboleessa. Innaa yaani siin jedhee baramoo fakkeenyaaf fadhiin fi jaalaltii gideen jammoo fakkeenyaaf wanti takka tajirqiin godhanii fi tasa baay'een jaalalaan godhan takka miti. Dirqii wanni ta'uun jiru obbolummaa keessa jaalalumaa walii godhanii. Dirqiin jaalala keessa jiraachuu dandeettu obbolummaa keessa dirqiin hin jiru yaa. Okay? Kanaafuu ati siistariitii yaa obboleettii qaaliidha wanni dirqisiisu hin jiru jaalalaan. Okay? Tamam? Tamam. Doqeensi fuula ofirraa dhaqeen kamaaliiti maa? Hoolaa. Fuula ciqaa. Keessa qulqulluuti kennu ishee korbeetti afur daallatti maati. Buko. Wayii waa rakkannee jeen rakkoon xiqqoon qabdu. Nagee qabdaati. Abbaan fedhe waan fedhe ajoo maa rakkattasa. Rakkattee bira uumamu. Akka waasin jedhame. Wallaahi wanta kan wanti inni sitti musimoo wallaanummaa fayyaan jechuudha. Beekumsa qabaadde osoo hin ta'in. Abbaan fedhe indaa'uun jechanaan jechuu bira kutee asoo kana barreessamaan akkanatti magaalatti irratti laxxafee ichi garagalee kanatti ilaalu. Maaliif ani arafatoo fiyya fiddee amanuu qaba. Asin laatu anatu laalaa bara anatu likkii jaraa beeka saniif laalee aaraa beektaan. Likkii jaraa waan beekuuf. Ati maaliif kan isin jechuu jira akka ati naarree isin jechuu jira kee danda'amu isin danda'a jirra. Mucayyoo nagaa jedhee ni deemu kan deemu bakka. Eessatti deemta? Hirrafa. Jaartii ta'e bira deemta? Hirrafa. Yoo jaartii ta'e bira deemta Oromaan. Hirrafa rafuftaa. Raftaa. Rimni isa jira. Alam bayi mu, alam bayi. Bakka wayii deemuun jira bara. Bakka ala keessa gali. Sa'aatii deemsisuun barbaadu. Sa'aatii deemsisuun barbaadu. Kana geessiям? Okay. Innaa akkasii maal sitti jiru? Nama baay'ee jiru jireenya yeroo biraa haasofna. Ijoollee wal si barsiisaa yaa waan biraan jiru. Waa nan barsiisin us. Bursaatoo jetteetu. Maal wal si barsiisa? Way. Haa? Way abdii jirullee wallaahi arraa. Abdii jirullee hin jedhini. Maal? Mucayyoodhaan wal Maal yoon jedhe? Taa'imni kee saayibakkee fi taa'imni kun saayibakkee. Saa walalaa. Saa wallaahi jechaan olli saa walalaa isin beenu nuti na dhagee. Seemuu? Seemuu qabdu baay'ee ni beektaa? Siigalee? Siigala? Sagalee ta'e si booda jira si dhageemu jira. Abdii culullee jechuun mangistii. Abdii culullee mangistii. Abdii culullee narratti waan faarsin hin beekan. Dhiis bukoodhaan isa narratti hin faarsin laxuu kan. Isa narratti hin faarsin laxuu. Beekaan jetta. Beekaan kamaali? Ahaa. Muyyoo namaatitti ka'ee deeme amma. Lafaa ka'ee mucayyoo namaa arrabsee deeme. Laa ani mucayyoo amma tana ol golchi wallaahi billaahi talaahi.
أنا سيفي متشو اللي تقول شيء مونين دنداني يعني والله وبالله كو إني تخيل ما مساك مالي فربس ليتا تا أورجلتي سينجرا برا نما أورجلتي كان وقت ما رفض na 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 nama negara itu hukum kamu tuh re kabaju kawan agese Ega nawan devi amar rafal ribanna jira niyo so afan takatti di famana godi sitti are poleti ya kali yetteni jette sila bereda agam ya أورجلتي wan bravo indu batutti أنيو ati أنيو تندبل jechuun akkam nagaa fayyee yaadhaa jirtaa. maaliin dubbadhaani waliin isin taasisaa galchi Waliin taasisummaa reessi nama sisteriitiyyaa. Dillee akkasuma wanni waan biraan nama geessu sii gali. Garuu amma dubbiin tun sa'aatii kanaan dubbii dheeressuu taati waan ta'eef ammamee. Ammamee numa deema lubbuyyee. hin deemtu Hin deema. hin deemtu Ana ooftaa. amma way deeqa Amal Muhammad. Maali? nagee qabda ati Nagee alhamdulillah. maaliif narra dawwaloo altaati Kana ooftaa. namni hay akka nama maraatee fayyee takka dawwalanii dhiisanii beektu maal Kana ooftaa amma mucayyoon. Eeshi. takka dawwalanii dhiisanii beektu waasaappiidhaan maaliif akkasii iddoo kana gootu qoy rakkadhee barmoo biluma kanaa hojii jechaa jibbi Nama fidde lubbuyyee. Hayya. immoo asin miidiyaarra dhuftee kana mana hin jaalannee tokko si goggodha keessaan ammoo azaana goota maaliif ta'e hofluu miti kuni yoo mana sittaasa